Hordoftoota chaanalii Roosif Akaadaamii madda onnee namaa caassuu ka gurra nu dhaqqabe isin dhaqqabsiisuu fi isin dhiyaadheera. Gadda natti dhaga'ame karaa miidiyaa Roosif Akaadaamii isin dhaqqabsiisuu fi asii dhiyaadheera. Haala ta'ee fi nama akka malee rogeessa miidiyaa irra beekamu ka guyyaa hadhaa balaa tiraafikaatiin dhaqqabee fi barsiisota lakkoofsi isaanii baay'ee ta'ane kan lubbuun isaanii yeroo ammaa darbite gadda nutti dhagahameef amma waan tokko isin dhaqqabsiisa. Balaan tiraafikaa mudatuun lubbuun barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu lakkoofsi isaanii 20 ol ta'u miidiyaa hawaasaarra baay'ee socho'aa jira. Gaddi kun baay'ee nallee dhagahameera akka barsiisaa tokkootii fi akka nama dadhabbii fi haala barsiisummaa keessa jiru nama dhagahamutti anallee waan natti dhagahame as keessatti isin ibsa. Anillee gama kiyyaan jaallattoota barsiisota barattoota maatii isaaniitiin jajjabina hawwaa fi Waaqayyo lubbuu isaanii jannatatti isaanii qananiisuu biyyee isaaniitti sallattu jedha. Barsiisota kanneen yuunivarsiitii Madda Walaabuu Kambaasii Shaashamanneetti barsiisuu fi imala adoo jiranuu aanaa Adaabbaa gaara Washaa irraa konkolaataan miliqee daka yookaan laga keessa bu'uun gaaga'ama lubbuu hagana geettu kan dhaqqabsiisee odeeffannoo miidiyaa garaagaraarraa waa walitti qabee isin qabee dhiyaadheera. Mee haala hordofaa. Barsiisota sana keessaa barsiisaa fi rogeessi miidiyaa hawaasaa irratti beekamu Abdii Baaleetiin maqaan isaa kan beekamu namni maqaa isaa Abdii Hasan Ismaa'ilii godina Baalee aanaa Agarfaa ganda Heebannootti kan dhalate digirii jalqabaa meejar joornaalizimii fi maayinerii isaa seeraan yuunivarsiitii Bahar Daar irraa adoo barataa jiru sababa qabsootiif sababa oromummaa isaatiin akka ari'amee waggaa 2 booda bara 2003tti Wallaggaa yuunivarsiitii deebi'uun barnoota isaa akka fixe maddi odeeffannoo Abdii Xaayib Waaqoo seenesseera. Akka maddi odeeffannoo kun jedhutti Abdiin Hasan yookaan maqaan isaa Abdii Baalee kan sooshaal miidiyaa ittiin beekamu waggaa tokkoof Faanaa Reediyoo gaazexeessummaan akka tajaajilaa turee fi madduma odeeffannoo armaa olitti isinii tuqe kanarraa akka odeeffadhetti barsiisaan Abdiin nama cimaa fi nama akka malee saba isaatii fi qabsaa'u nama sagalee hawaasa isaaniitti ta'u akka ta'e asirraa hubadheera. Isallee ilaan dhaggaan beekuu dhabullee karaa miidiyaa Abdii Baalee jedhuun guddoo isa beekaa. Dhaabbata Inistituutii Qorannoo Fayyaa fi Nyaata Itoophiyaatti gargaaraa biiroo Pablic Rileeshnshiippii fi dhimma miidiyaa hawaasummaa irratti hoogganaa akka turee fi achi booda bara 2005 haga bara 2006tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti leekchareera yuunivarsiitii Madda Walaabuu barsiisuun adoo jiru barnoota digirii lammaffaa bara 2007tti yuunivarsiitii Finfinneetti akka hordofaa turee fi joornaalizimii fi koominikeeshiniin muummee kanaan akka inni hordofaa turellee asirraa hubadheera. Bara 2008 haga 2010tti yuunivarsiitii Madda Walaabuutti deebi'ee aduma barsiisaa jiru bara 2009 keessa mana hidhaa Roobeetti ji'a 5 komaand poostiin dararamaa akka ture akkasumas sababuma quuqama saba isaatii fi maqaa miidiyaa hawaasaa Abdii Baalee jedhuun karaa garaagaraatiin doorsisii fi sodaan akka irra dhaqqabaa turellee miidiyaa kanarraa hubadheera. Akkasumas miidiyaa kanarraa akka hubadhetti bara 2012 natti fakkaata akka inni godina Baalee bulchuu fi karaa miidiyaa sooshaaliitiin akka obbo Lammaa fa'aa fi namoota akka Addisuu Araggaatiif akka miidiyaa banaatti akka xalayaatti barraa ture. Namni kun jechuudhaaf akka isaa barreessaa turan hubadheera. Haga lubbuun isaa dabartutti yuunivarsiitii Madda Walaabuutti adoo barsiisaa jiru guyyaa hadhaa odeeffannoon suukanneessaa fi nama jibbisiisaa akka malee laphee namaa cabsitu akka miidiyaa irra deemaa jiru dhaggineerra lubbuu isaa fi warra isa wajjin guyyaa hadhaa
balaan tiraafikaa irra dhaqqabeen Waaqayyo lubbuu isaanii jannatatti isaanii qananiisu jechaa maatii fi warra isa jaallatanuu fi warra barsiisota kanaaf ta'uuf namoota isaaniif firaa fiixa ta'anii fi Waaqayyo jajjabeenya isaanii kennu jedha. Akka miidiyaa Roosif Akaadaamiitti oduu tana gurra isin buusuuf dhufee guddoo nama dhaga'ama, guddoo laphee nama cabsaa, onnee nama cabsaa. Gadda akkasii kana jechuun barsiisota 20 ol biyya akka Itoophiyaatti dhabuu jechuun Piroofeesar Doktoroonni namoonni qorannoo garaagaraatiin beekaman as keessa akka jiran odeeffannoon garaagaraa baasaa jira. Namni akka Abdii Baalee yookaan Abdii Hasanii namni jabaa akkasii hawaasaaf sagalee ta'u namni bara akkas rakkisa san keessatti uummata isaatiif saba isaatiif qabsaa ture hirnaanni guyyaadhaa nu adda bahu guddoo natti dhagahame jennaan karaa miidiyaa kiyyaa kanaan waan na dhagahame isinii poosti godhe isinillee waa isiniin dhagahame karaa komentiitiin yaada keessaa ibsadhaa guddoo nama gaddisiisa. Dhugaa isiniin jedhaa barsiisota Piroofeesara Doktoroota maastersii warra qaban nama akkasii dhabuu jechuun nama jajjaba akkasii dhabuu jechuun guddoo gaddaa onnee namaa cabsuu. Kanaafuu mee warri isaa fi firaa fiixa ta'an cufti keessaniyyuu Waaqayyo isin jajjabeessu isiniin jedhaa. Anillee jajjabina ofiif hawwaa nagaan nu tura.